Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Asteertuu MN baga nagaan dhuftanii warri maatii hin taane warri chaanaalii keenyaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jennaa. Warri maatii taatan immoo laayikii, sheerii, koomentii gochuudhaan nu waliin ta'a isiniin jennaa. Hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo baga nagaan dhuftanii isiniin jedha irra deebi'ee. Egaa har'aa seenaa nama ajaa'ibu tokkoo fi akkasumallee bakka namni bira darbeera namni dhiiseera yoo jedhe namni humna hin qabdu bakka wanti kun eessayyuu gahuu hin dandeessu. Ani garuu humna qabaa dandeettiin qabaa waan fe'een godha yoo jedhee namni ka'e dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti gaafa dubbatu Luqaas boqonnaa 18 hanga lakkoofsa 6 yoo dubbistanii waa'ee obboleettii kanaa ilaalchisee dhugaa dubbachuuf akka haati hiyyeessaa abbaa firdii jallaa tokkoo fi haadha hiyyeessaa tokkotu ture. Ishiin galgalumaaf ganama dhugaan ishee akka bahuu fi abbaa firdii jallaa sana hin caqacaqxee jedha sagalee Waaqayyoo. Akkuma kana namichi sun ani Waaqayyoon sodaachuu baadhe nama son safeeffachuu baadhe jedheetu deebisee ofitti deebisee dubbate. Waaqayyo dubartii sanaaf deebisee farade jechuudha. Akkuma kana obboleettiin keenya kun seenaa obboleettii Hurriyaa jedhamtu tokko qabadhee dhufe. Hurriyaan kun akkuma kuufaa kakee biyya hambaa kana hojjechuudhaaf dhufte jechuudha. Biyya hambaa kana hojjechuu gaafa dhuftu obboleettiin kun akkuma saraatanyaa hojjettu mana ishiin hojjettu keessatti abbaa manaa ishee maannoo abbaa manaa wajjin kan jiran yookiis immoo dubartii isaa waliin kan jiran isheen biyya biraa deemte. Gaafa isheen biyya biraa deemtu inni garuu ishee kana fuudha jechuudha. Hurriyaan higgaawwiidhaan yookiin akka seera biyya sanaatti firmaa qabdi, waan hundumaa qabdi. Hurriyaan wanti ishiin hin beekne tokkollee hin jiru. Hurriyaan hojii kamiyyuu hin beekti. Garuu jireenyaaf ishii barbaade osoo hin ta'in jireenya boruutiif ishii barbaade osoo hin ta'in ishiin akka saraatanyaatti otoo hojjettu inni garuu jireenya mataa isaatii yookiif immoo amma haati manaansaa deebitutti waliin jiraachuu barbaade jiraate. Egaa ilmoon kennaa Waaqayyooti. Hurriyaan kanuma keessa ilmoo garaatti hafe jechuudha. Sana booddee Hurriyaan ilmoo godhattee hin deessee akka haadha manaa kiyyaatti jedhee hundumaa seera hundumaa beeksisee fi jedhama. Egaa maalii eessa fidde yoo jettanii mucayyoo Yetanbii jedhamtu mucayyoo Buttaajeeraa asuma biyya Saudi Arabiyaa hojjechaa kan turte. Egaa seenaan Hurriyaan kun mucaa Saudi Arabiyaa hojjechaa kan turte Lamlam Buttaajeeraa kan jedhamtu ishii as toroggomee fi hunduma isaa dubbate jechuudha. Hurriyaan baay'ee kan si dhibu Amaariffallee badaan beektu kan ishiin beektu yoo jiraate Tigriffaa qofaa jechuudha. Afaan Tigrinyaa qofaadha hin beektu jechuudha. Kanaaf biyya keessatti illee yoo galtu afaaniin illee qaanqaa tagbaabii hin qabdu jechuudha. Inna egaa obboleettiin kun ilmoo lama argatte jechuudha. Ilmoo lama argatte mana saraatanyaatti taatee galte sana keessatti akka haadha manaatti waliin jiraachuu eegalee jireenya isaa ho'aa wajjin jiraachuu eegalee. Inni garuu jireenya isaa ho'aa waliin jiraachuu barbaade malee ishii boruudhaaf hin barbaanne. Ijoolleen immoo kennaa Waaqayyooti waan ta'eef inni ilmoo irraa argadhas jedhee hin yaadne akka yaada isaatti jechuudha. Garuu immoo ilmoon kennaa Waaqayyooti ilmoo argatte. Haa ta'uyyuu malee obboleettiin kun biyya Saudi Arabiyaa jedhamtu kana waggaa 20 hojjette jechuudha. Waggaa 20 hojjette ijoollee lamas argatte. Garuu waan baay'ee sin dhibu
booddeerraa haati manaansaa isheen duraa akka inni saraatanyaa isaa wajjiniin jireenya eegale gaaf dhageessu ishii baastu malee hin dhufu jetteen. Ishii baastu malee hin dhufu jetteeni. Horiyaa haadha manaatti akka seeraa biyya sanaatti beeksisee wajjin jiraachaa kan jiru ture. Ishiidhaaf jechuudha. Duras ishii fuudhuuf osoo hin ta'in jireenya isaa ho'aa waliin jiraachuu waan barbaadee fi horiyaa baasuudhaaf yookiis immoo akka saraatanyinnatiitti kaleessa akka haadha manaatti kan ilaale har'ammoo jechuudha baasuudhaaf murtoo godhe jechuudha. Akka saraatanyinnatiitti baasuudhaaf amma naachaquu jalqabee loluu jalqabee sana booddee isheen saraatanyaa akka fuute ani immoo haadha manaa kiyya abbaa manaa kiyya jedhee wajjin hin taa'u yoo ishii baaste malee an deebi'een dhufu jettee haati manaansaa isheen duraa jechuudha. Egaa iddoo kanatti mudannoon baay'ee horiyaa mudate yoo jiraate tokkoffaan dadhabbii ishii waggaa 20 wanti ishiin argatte tokko hin jiru. Lammaffaan ijoollee qabeenyaa hundumaa caalu ilmoo ishii dhabdee dhugaashis dhabdee jechuudha. Sana booddee maal godhaa haqamaan qabdu jedhee mana hidhaa geesse jechuudha. Mana hidhaa geesse mana hidhaa sanatti gaafa ishiin geessu dhufee akka nama hin beekne akka nama ishii hin beekne achitti gatee badee yookiis baqatee jedhama. Akka tasaa ta'ee suura isaa harkaa qabdi isheen uumaa fudhattee hin baane maaliif jennaan haqama hojjechiisuu deemna jedhee haqama akka nama hojjechiisuutti naa fuudhee bahee jette. Garuu haqama akka nama hojjechiisuutti fuudhee bahee mana hidhaa geesse jechuudha. Argitanii waan baay'ee nama gaddisiisu namichi kaleessa wajjiniin jiraachaa ilmoo irraa argachaa biyaansi harka ishee irraa nyaate biyaansi ilmoo irraa argate deebi'ee maal godhee dabarsee mana hidhaatti ishii gatee baqate jechuudha. Sana booddee haqamaan qabdu naaman jedhamtee mana hidhaatti kanaaf mana hidhaatti geeffamte jedhee haqamaa illaati saraatanyaa akkoo turte garuu haqamaa hin qabdu higgaawwitti yookiin bakka seeraatti fideera jedhee namichi kun fidee jedhama. Egaa gaafa obbolootni kun dubbatanii akkasittiin hin dhaga'ee jechuudha. Obboloota kiyya waan baay'ee nama ajaa'ibsiisuuf waan baay'ee nama gaddisiisu zeegaan biyya ormaa yoo waaqayyo si milkeesse akkasumallee midhaaniif bishaan keetii yoo jedhee milkeesse malee keessumaan ulfaata jechuudha. Zeegaa biyya ormaa wajjin jireenya eegaluuni. Kanaaf jennaan waaqayyo gooftaan waa eeguu isiniin jedha obboloota kiyya amma nuu danda'ametti yoo danda'ame dhugumatti taanaan saraatanyinnatiidhaaf nu galfatanii akka haadha manaatti nu waliin amma dhumaatti jiraatu jettanii of amantoon godhinaa jechuudha. Mucayyoon kun fedha kootiin alaa dirqamsiiseetu jettee gaafa dubbattu. Kanaaf har'a garuu gaafa higgiitti geessu yookiin gara higgaawwitti geesse gara seeraatti gaafa geessanii gaafachiisanii haqamaan qabdu jedhee haqama erga hin qabne immoo paaspoortii hin qabdu haqamas hin qabdu jedheeni dhugaashis dhuskee ilmooshis dhuskee jechuudha. Araan abbaa manaa kiyyaa ilmoon qaba jennaan homaayyuu hin qabdu jedhetu gane jechuudha. Egaa obboloota har'a immoo waaqayyo ishii gargaare akkasumattiin hurriyaan waggaa tokko akkas mana hidhaa teessee sana booddee gara biyyaa galchane jechuudha. Hurriyaan kun oma farkaa hin qabdu qabeenyaa tokko hin qabdu ilmoo ishiin fudhanne qabeenyaatti qabeenyaa ishii hin fudhanne harka duwwaa fuudhee gara biyyaatti ishii galche jechuudha. Gara biyyaas gaafa ishiin galtu wanti ishiin kaawwatte tokko illee hin jiru. Ishiin akka jireenya yookiin akka jireenya abbaa manaaf haadha manaatti jireenya gaa'ela qabateetti jiraachaa turte. Namni kaleessa kanaan booddee namni mindaa ishii kennaa ture hin jiru. Garuu namichi kun ilmooshis dhoowwate qabeenyaashis dhoowwate harka duwwaa fuudhee ishii galche jechuudha. Waggaa tokko mana hidhaatti as qaayyaamte jechuudha.
Kanaaf maal isinii jechuun barbaada yoo jettani waaqayyo yoo namni dhugaa namaa dhuske waaqayyo dhugaa namaa dhusku. Egaa hurriyaa qabeenyaa ishee amma kana kan dhoowwate caala kan ilmoo ishee dhoowwate baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Garuu ammaan achi galtee lamlam yeebottaa jira mucaan jedhamtu kuni dhugaa dubbachuuf nagbanii jette mucayyoon kuni nagbanii ምን እንደምደርሰኝ አላቅም እኔ ለነገ መልካም ነገር እሰራለሁ jette mucaan kun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf boruu keenya afaan gaarii hojjenne ilmoo keenyatti zarii keenyatti numa mataa keenyatti gaariitu nu waggaxamuu danda'a. Gaariitu nu mudachuu danda'a jechuudha. Tarii namarraa dhabuu dandeenya. Waaqayyo irraa garuu waaqayyo isa gaariin harka jiru irraa garuu gaarummaa hojjenne namni gaarii gooneef sun yoo nu deebisuu baate karaa biraatiin waaqayyo waan gaarii ta'e nuuf deebisa jechuudha. Obboloota kiyya dhuguma akka mucaan kun jette immoo mucaan kun lamlam kun jechuudha. Mucaayoo kana sassaabdee fuutee manatti galchitee arabiffaan as torgumtee itti haasa'a. Hurriyaan kun afaanumallee afaanuma biyya keenyaallee hin beektu. Afaan xiqqoo tokkittii bichaa beekti jechuudha. Isaan immoo achi keessatti Tigriffa baay'een beekani. Guraaginyaadha beeku malee jechuudha. Kanaaf jennaan obboleettiin kun hojii ishee hundaa dhaabdee wajjin tasa qaayyaatee kissii jalqabdee jechuudha. Gaawwii akka ta'e suura isaa hundumaa bossotte suura namicha sanaa bossotte sanarraan kan ka'e suura bossotu ishirraan kan ka'e suura namicha bossotu irraan kan ka'e poostii gochuurraan kan ka'e akkasuma immoo ishii waliin hargee yeroo ishiin yuutuub irratti viidiyoo waliin hojjettu hargee yuutuubii lamlamillee irratti cufsiisuudhaaf baay'ee yaale jedhan namichi suni. Ammaan gara seeraatti dhiyaachaa yoo jirti jedhu hurriyaa waaqayyoo jidduu galee fi akka dubbatuuf waaqayyoo jidduu galee fi dhugaa ishee akka baasu ilmoo ishii waaqni ilmoo namaa kennu ilmoo ishiitti akka ishii deebisu. Tarii ijoolleen kun boroo yoo guddatan haadha keenya eessa geessite? Ijoolleen kun xixiqqoodha. Toree eessa geessite? Boroo eessa geessite haadha keenya jedhanii gaafachuu danda'u. Tarii karaa ijoollee ishiitii darbuufii danda'a. Inna egaa har'a gara biyyaatti galtee lamlamni kun hojii jalqabsiistee akkasuma wantoota hojjetamu wantoota xixiqqoodhaan jalqabsiistee akkasuma karaa miidiyaatiin namoonni gargaaranii kaan mana kiraa kaffalee fi isheen mana kiraa ji'a ja'a kaffaltee isaan kaan immoo wanta tokko waan mana keessaa bitanii fi karaadhaan miidiyaa kan beekan jechuudha. Ishun biratti arganii jechuudha. Kanaaf egaa obboloota keenya har'a ofii ishiitii fi obboleettiin kun waggaa 20 dhiisiitii waggaa 10 waggaa 5 hojjetteeyyuu of gargaartee maatii kee gargaartaati. Garuu mudannoon akkasii gaafa nama mudatu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wanti madaalama madoofte jechuudha obboleettiin kun. Tokkoffaa ilmoo ishii dhabde. Lammaffaan qabeenyaa ishii dadhabbii ishii waggaa amma kanaa dhugaa ishii dhabde. Kanaaf jennaani amma nuu danda'ame tokkotti harka kennachuun barbaachisaa miti. Siruma isaanii saraatanyaa godhanii nu qacaratanii garuu akkama haadha manaatti dhugumaan yeroo nuti dabarfachuu fi jireenya isaanii ho'aa amma waan ta'e silaa galmaan ga'anii amma wanti ta'e isaanii milkaa'utti amma wanti isaan daaggeessisuun isaaniif karaa banutti jireenya gaariin waliin jiraachuu barbaadu malee dhugumatti taanaan zeegaa biyya isaanii dhiisanii zeegaa biyya hormaa wajjiniin akkasitti jireenya itti fufaa hin jiraatu jennee abdiin qabnu jechuudha. Maaliif jenna kunoo laalaa otoo nama zeegaa biyya isaatii ta'e akkasittiin akkasi hin godhu ture. Ammas egaa gara seeraatti dhiyeessanii seerarra jiru hurriyaa kutaa lammaffaa immoo maalirraa akka isheen geesse anis duukaa bu'ee dhaggeeffachaa jira. Maalirraa akka isheen geesse walumaan waaqayyo nu gargaara. Obboleettii kanaaf dhugaa ishii walumaan dhageenya jechuudha. Hundumti keessaniyyuu sagalee kanas gaaf dhageessanii ana jedhaati ana otoo anaati yoo jedhaati
waaqayyo dhugaa ishee akka baasuuf waaqayyo dhugaa ishee haa baasuuf jedhamee obboloota koo dhugaa dubbachuuf taanaani tona ta'eetu si ta'e amma namatti dhagahama. In ulfaata jireenya biyya ormaa ilmoo ofii dhabu baay'ee ulfaata dhugaa ishee dhoskee jechuudha. Kanaaf obboloota koo waaqayyo nagaan sin baasee nagaan sin galchee milkooftanii gaafa galtanii meeqaan keenyatu waaqayyoon galateeffata. Meeqaan keenyatu waaqayyoon bakka kuni narraa ta'e sun ta'ini sirraa ta'e jennee meeqaan keenyatu waaqayyoon galateeffata. Mudannoo akkasiitu jira. Kan nama mudatu kun wanta akkasiitu jira biyya ormaa keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf obboleettiin kun afaanumallee hin beektu jechuudha. Afaanumallee hin beektu. Kanaaf arge biyyatti ergaa turte qarshii biyyatti ergaa turte fooqii ijaarsisaa turte maatii ishee gargaarsisaa turte jedheetu mana seeraatti yookiis immoo iddoo gaaffii gaafatanitti illee dubbataa ture jechuudha. Innaa ammas immoo suurri isaa jira firmaan hundumtuu wanti hundumtuu jira. Egaa wantoota sana sanillee bahee akka dhugaan ishee dubbatamuudhaaf lamlam kun aarsaa guddaa kaffalaa jirti jechuudha. Gatii guddaa ishee wajjin baasaa jirti. Lamlam jechuun wajjin alatti miti eenyummaa ishee hin beektu garuu mucayyoon akkasumatti waaqayyoo ishee haa eebbisu dhaabbattee fi gargaaraatii jirti jechuudha. Ishiillee asuma waaqayyo ishee haa eebbisu daraja guddaan ishee ga'e ammayyuu waaqayyo ishee haa milkeessu jechuun jaaladha. Yegiddii namni nama wajjin dhalachuu qofaa miti. Yegiddii namni nama beekuu qofaa miti. መልካም ነገር የሚሰራው እግዚአብሔር ይባርካል። እውነቴን ነው የምላችሁ። በቃ ዋቀዮ ዘመኗን ህይወቷን ትባረክ። እውነት እግዚአብሔር ይባርካት። እንዴ ለምለም ለሁሉ በቃ ማለት ለተጎዱ የምትቆም የምታግዝ ማለት ተጎድታ ስለምታቅ የሰው ቤት ስራ ምን እንደሆነ ስለምታቅ በጣም ነው የተጎዱን ሰዎች የምትረዳ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለምለምዬ ተባረኪ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ ይልሻለሁ ውዴ። እውነት waaqayyo ishee haa eebbisu. ምንም wajjin alachuu fi kaan barbaachisu. Isiniin jedhaa kutaa lammaffaa qabadheen deebi'a. Egaa seenaa horiyaa kutaa lammaffaa qabadhee amman deebi'utti turte keessan wajjinii waan ta'eef guddaanaaf galatoomaa. Komantii jalatti yaada keessan naaf kaa'aa ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota kiyyaa waaqayyo isin haa eebbisu.